የምትፈሩ ከሆነ ክርስቲያን በእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይዣችኋለሁ። ዛሬ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። ሙስሊሞች በአላህ ይዣችኋለሁ። ይህትን አድኑልኝ፣ ይህትን አድኑልኝ፣ ይህትን አድኑልኝ በእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ የሆናችሁ ያረ ይህቴ ቤሩት ውስጥ ተቸግራለች። ይህትን አድኑልኝ በእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ የሆናችሁ ይህትን አድኑልኝ። ከቤተሰብ የወጣችሁ 9 ዓመት ነው። ከዚህ በፊት የሆነ አረብ መንገድ ላይ አግኝቼው ቪዲዮ ሰርቶ ነበር። አረ ይህትን አድኑልኝ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞች ክርስቲያኖች ሀገ ደንዳሜን የኡምና ወልቶ ባሰኒ ጋር ብያለ ገልቹን ለ ዋንቶ ኮ ነው ፈያ ቀቡ ነምን ሁሉ ልቡዳና ማን በርባዳ ዋንተ ያለሙ ቀብዲ ሰሙ ሲቲፍ ዋንቶ ቆርገቹ ቀብዲ ዋንተ ዱራን ዱር ሰዓቲ ምጨዮ ሰኒ አካታት ባንቱ ሀል ሚጀታ ጅራቴ nama yeroo si wajjin dhaabbatee daa'ima mucayyoo sani sirna waliin fuudhee mana ofii geessu barbaadu nama gargaaruuf nama tokko ta'uun qofti gahaadha. Maaliif jennaan yaa imbaasii lamata irratti iyyachuudhaan yoo dandeettan duraa wal si dhaabbatan gaariidha. Informii warri godhuu dandeettanii bilbiluu dandeettan imbaasii rakkinnoon akka jiratti agarsiisti himaa. Mucayyoon erga baate booda imbaasittis dhaquu hin danda'ama. Dursanii illee carraan kan argamu taate godhuudhaan garuu ammoo atantamni wanni barbaachisu mucayyoo sanii daftanii achi keessaa baasuudhaaf akka ammatti deemame kanaan waa gabadhaatii lookeeshina keessaa walii dabarsaa. Yoo ammoo nama isin barbaachise lookeeshina naannoo sanii namni argate sun lookeeshini naannoo kanarra ijoolleen jirtan namni keenya namni Oromoota yookaan namni nama gargaaruu dandeettan jennee gaafachuu ni danda'ama. Ergasiin booda namoota achi keessaa argachuu danda'ama jechuudha. Immoo naannoo sanirraa fageessaa hanga danda'ameen baasitti hayyamu mucayyoon mana sanii akka baatu godha. Waan jalqabdan kana waan gaarii gootanii rabbi isin haa gargaaru. Jabaadhaa nus akka nama tokkootti waan isin waliin jirru isin waliin jirra sa'aatii barbaachisetti si wajjin dhaabbannaa jechuudha. Akkasi baqaatan yeroo Allah keessan si beeksisan irratti godhatille boqonnaa fudhatu. yeroo tokko micha daqiiqaa naa kenna. Ani booda. Obboleewwan kiyya warri asirra jirtan jechuudha. Hundi keessaniyyuu naa jiraadha. Agana bukkee ejjetta Waaqayyo rabbiin tokki isin bukkee haa ejjetu. Biyya Oromaatitti isin hin rakkisini. Aganaa birmattan kana rabbi isin haa birmatu. Humna hin qabu humna naa taatanii rabbiin gaditti humni kiyya isini. Naa jiraadha obboleettiti waggaa 9 kana jechuu hin danda'u. Garaa haadhaa hin beektanii garaa obboleeyyanii hin beektanii amata kana hunda barbaadamaa turte rabbi godhee amma mul'atte. Haganaa birmatta kana garaa jira rabbi isin haa birmatu. Rabbi isin haa Maariyaam maqaa keessa Maariyaam naggeeffadhu gocha dhiisiti kan nama 3 issi ergee mucaa tokkichi galgala borganama sa'aatii 11tti natti tola jedhee amma natti tolu jedhee isaa 3 keessa namni 2 immoo ijoollee shamarran 2 hojii fidda hin baane jedhanii dhaqiitii haala isaa hundaati maaragaan itti waan mucaan dubbisneef anis asii dawwalee hin jirashi. Dawwalee deemte. Si erga nama 3 jechuudha. Isaa warra bakka barbaadan deemanii fuudhuu danda'u nama barbaadan jechuudha. Laaduu Maariyaam anis dabarseen itti dubbadha. Anaafis xiqqoo ittiin siifillee siin kenna gannee keessaa fooluu. Kenni Maariyaam ganniidha kun. Isaan 3 iyyuu nama baasuu danda'u dhalaan nama hedduu baasan. Isin nan erga gannii jedhanitti guufis isin nan erga warra hin qabnee fi naa jiraadha. Isin jedhee naa jedhe. Mucacha maarifa malee kunuunsa hin danda'u. Ababa. Sunuyyuu dhiibbadha beekte. Maaliif baate maaliif deemte? Amma naagale rakkoon isaa amma jiru egaa takka bakka sanirraa rakkoowwan ga'ee lamata ammoo dhiibbaa naganaa ga'e tiraafii barbaachisaanii sammuudhaaf namoota dandeettii yookaan ammoo saayikolojiidhaan wanna jedhan waan jiraniif namoota sanii gargaarsiisuun akkasii gargaaruu ni dandeenya. Xiqqoo si yaada kennuudhaaf jechuudha. Ittaan suudhaan lakkoofsa waasaapii yoo qabaatte gargaaruu dandeenya lakkoofsi isii kun yoo qabaatte. Ittaan si ammoo eega faayidaa waan beekuu qabdu. Bilbila afaan Oromoo kanaa dubbachuu dagatteerti. Afaan Oromoo kanaa dubbachuu dagatteerti.
amma waan jiru laala carraa amma bilbila argannu kana argattanii amma dubbisan kana waan sadaadu ila waan isin jedhu carraa amma bilbila argattan kana dhabuu danda'ama gaafa ammoo carraan bilbila amma kana warri sunis itti beekee yookaan ammoo karaa biraatti wani dhagaameen dhagamu jechuun danda'amu yeroo carraa kana argattee jette ammoo carraan kun yoo jala dhabame faana sanii bakka san dhabuu danda'amu. Kanaafuu waan isin irraa gadhu namtu yoo faayidaa yoo hin arganne taate. Yeroo tasmanii mucayyoo miti barka dubbisaa jiru mucayyoo bara ishee miti ka dubbisnu amma mana sirratti itti dawwalamee taasifame bar mucayyoo miti odoo mucayyoo taasisamee bayi jennaanimi akka taate ta'e bayi gadennaanimi mucayyoo miti bar ollaashii ta jirtudha ollaashii jirtu sigalee mucayyotti karaa irratti argitee deebistee waqtiitti deebisasantu barnu taasaa jira. Ganni amma dhaggeeffadhaa jarri koona biraa deemuudha safara mucattu amma mucaan kun dubbiste ani daarektii kan manaatiin itti dubbadhee safara ishee axxaarree mucaanan ergaafamu daqiiqaa kanatti dawwalee rakkoon jiru wajjin naqanii haa baasan. Ani erga ishee argiitii torbee tokko guutee jira amma torbeerrayyuu darbe. Erga gaafa saniitti walumaa ittuma rakkadhaan jira imbaasiitti bilbilee imbaasiin bilook na godhan gara lakkoofsa sadiini jechuudha sababa ishiirraan kan ka'e. Imbaasiin kan ni jedhu maal seeti ልጅቷ ህጋዊ በካልሆነችስ ህጋዊ ባትሆንስ እቺ ልጅ ዜጋችን አይደለችም መርዳት ያለባቸው አከምቲ ማንና ማደምኒ አንኳ ካኔቱ ሙጫን ስትረከታ ጅርቲ ዋንቴፍ ባሳጀቹ እንደዚህ ህጋዊ ምትሆነው 9 ዓመት እንዴት ነው ያለ ህጋዊ ያለ ኢቃማ የምትሰራው እሷ አከጀዳሜት እኮ ልጅቷ ህጋዊ ናት እኮ ህጋዊ ናት ጀርሞ ካከስ ጀዳሜ ጋር ሰገልጉቱ ከምን ደንዳ አይደለም ወጋ ሰገል ምንድነው ያርገ በያባቲ ወጋ ሰገል ማለት ማንቺ ያርገ ገልቲ ወጋሻን ቆፈዳ ወጋሻን ግን ደሞ ዘላተኒ ፊን ቤተን ገኒ ዋንጀችን ይበርባደልች ወጋ ሰገል አንጀቲ ሲገለ ጋዊ ግን ምንድነው ናማጆ ወለርግ ቤይሩት የት አካባቢ እንዳለሽ ንገሪኝ። ይኸውልሽ አንቺ የት ነው ያለሽው? ይኸውልሽ ቤይሩት የት አካባቢ እንዳለሽ ንገሪኝ። ሰፈራ ከንጀር ani safara tayyune jedhamu jira amma isheen bakka safara tayyune jedhamtu jirtani ግን bakka hojii jira ati safarri bakka hojii keeti tayyune dhuma isheen illee tayyune no xiqqoo narraa fagata kara saydaati no shiyyaa ውስጥ shiyyaa keessadha okay gaafadha ati mana isiin jirtu sanni beeytamoon beeytu hin beektu isheen muniir hin beektu bakka eega beeyte hankanumaan barbaadu bilbila abbabaa fi suusuun yoo isinii ol ta'e keessaan naa bilbila namaan isinii godha yoo danda'ame rakkoon hin jiru keessaan bilbila keessaan naa barreessaa okay rakkoon qabsii barreessina ani amma mucaa erguu filan danda'a garuu oduu attaarraa okay mana isheen olitti seentu hin beektamu hin beektu akka sindeesaa gosa deeyon silkiin qabdu kaa okay silkiin qabaatini ati amma achi namoota siin jenne wajjin mana sana deemuu hin dandeessu yoo namoota si ergi ግን amma bakka wajjin jira ka saayidii shanii suusu mijatu sa'aatii mijatu sa'aatii kanatti fiidhaa mijataa fi nama hin erginaa fi dhaqanii baasuudhaaf shin ergaree beeku kaa akkasitti gaafadhaa sa'aatii ishii mijatutti yeroo si mijatare har'a si mijatu dhaggeeffadhu suusu sa'aatii ishiidhaa mijatu taanaan mucaa amma bilbilee fi erguu fi wajjin dhaqanii baasuu danda'an jechuudha. hin baata jechuudha sa'aatii feetetti sa'aatii 5 booda jechuudha okay rakkoo miti haga sa'aatii 5tti waan jiru inni nama chaachana mijeessina sa'aatii jarri si bilbilanitti bilbila kan kee hin laannaa fi walii wajjin bahuu hin dandeessaa baatee bakka mana siin olitti seentee jechuudha lookeeshiina qofa osoo hin taane. Rakkoo tokko hin qabaani mana ishee deemee isaanii wal isaan bichaa na waliin haa ta'ani malee ani mana isheen jirtu quxura isheen jirtu irra deemee hanqu akka. Okay dhaggeeffadhaa hundi keessaa kaasirra jirtan jechuudha ababaadhaa jalqabee yee maariyaam. Namoonni gargaarsa baasii daawwatanii nama erguu fi dandeessan keessaan naquun namaatu anillee haga kiyyaan gara kiyyaan namoonni jiraatu sa'aatii qabaatanii bilbila na jalaa kaasanii bilbila. Ani fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ishiin ala baddee waraqaa hin qabaanne yoo ta'e mucaan ala keessa deemee ijoollee rakkate baasu ni jira. Yommuu ishii waraqata kontiraata teetee biiroo kiyya keessa mucayyoon oromiffa dandeessu hin jirti ishiin nadheetti dubbattee baasuu hin dandeessi nama lama biraa qaba rakkoon tokko. Kana hundoomti dhaqu hin jiru bari namoonni dandeessan
amma keessaan nama sinii argina hin dandeessi waliin ba'u jechaa tutan yoo hin dandeessan ta'e namoota bilbila sanaa bilbila jiraa nuuf laadhaatu anis Siifin kenna rakkoon qabu mucaa amma yoo keessa jechuudha. haaniin illee jara dubbisuutti jirti sa'aatii kanaa jechuudha sinii galee. Okay, ammoo ati nama keessaa bahee mucaa sii kenna rakkoon qabu. Hiriyaan shii kan yeroo jalqabaa baastee sun sa'aatii 5tti hin ba'a jette dalagaadha. Galgala sa'a Kan mana beeku isheedha waan ta'eef isheen kan mana beeku waan ta'eef Suusu fooloo deemsi. Suusu fooloo deemsi siin kenna lakkoofsa ijoollee keessa. Munir waan jette nu qabden. hunda keessaniifuu deebiseen jira obboleewwan koo isinii deebiseen jira. Okay, Maariyaam siin erga mucaa kanaan dhaqiitiin habaa sadiin anis kan ergaa. Danni galatoom hedduu galatooma obboleewwan kiyya dhugaa lubbuu nama tokkoo baraaruu jechuun waan salphaa miti. Wanni hojjetaa jirta hojii guddaadha. Adeemsii fi karaa amma irratti deemtan kun hedduu gaariidha. Yeroo deemtan san irratti mucayyoon sun yoo karoora kana haala isin mijeessu ta'e egaa hagana jette isinis lubbuu nama sadii baraaruuf deemte. Maariyaam dhaggeeffatti sitti amma ishii mucaa kana dawwaliifitu jechuudhaanis nan dawwala ababaa lakkoofsa keenyaa kennee obboleettii korakkoo akkasii keessa jirti. Naabaasi jedhin nagiti mucaan tamtanis immoo deemin jedha nama biraa seessa jalaazim jechuu danda'a. Lakkoofsa naa kenni harma haadhoo koo lakkoofsa naa kenni. Siin erga ishee amma keessaa kinoo osuma ampee nama lamaan si erga mucayyoo yookiin mucaa abbaseetti. Anis immoo nan erga sagalee isaa. Jedheen jira hunda keessaniinuu haa jedheen jira naa deebisa. Qoshi nan ba'a. Ganni naa deebisi beellufa. Ergeef. Ganni maal taate? Na dhukkubate keessi baay'ee tokko dhukkuba dhugaa. Ani. Mana yaalaan deemee nafti Kanas boqadhu ganni waan jiru keessaan si dubbisa yoo. Maal taate rabbi si haa fayyisu. Obboleettii ta'edha.